Viidiyoon kun akkuma argitanu leencaa magaalaa Jimmaa naannoo bulchiinsaa magaalaa Jimmaa fuulduratti argamudha. Siidaa leencaa arfaniiti. Siidaan leencaa arfanii kun bara 1962 akka lakkoofsa Itoophiyaan kalaandara kan dhaabbate. Sababa Haile Sillaaseen mootii Hoolaand Juuliyaanaa wajjin gara Jimmaa daawwannaa dhufan irratti eksipoo qophaa'e naannoo bakkee isaatti qophaa'e irratti kan siidaan sun dhaabbate akka seenaan nutti mutti. Haile Sillaaseen biyya Jimmaati siidaa waan hin qabneef yeroo sana kafaa Xaqilaa Gizaat Dajjaazmaach Xaa'oo Inquu Sillaasee siidaa Haile Sillaasee siidaa leencaa arfanii kanaaf kan haadha isaa dabalatee obboleeyyan isaa dabalatee akka ijaaramu. Siidaa leencota arfan kanaa haadha isaa Xaa'oo fi obboleeyyan isaa nama lama jira yoo argitaniitu ta'ee leenca arfan gidduu suuraa Haile Sillaaseetu ture. Bara mootummaa wayyaanii darbee waan sana gidduudhaa kaasee leenca arfan qofa dhiisee siidaa Xaa'oo immoo kan ijoollee lamaan maqaan isaanii Dajjaazmaach Warquu Inquu Sillaasee Xaqilaa Gizaat Ilubaaboor Fitawuraarii Taaddasee Inquu Sillaasee Limmoo Awuraajjaa Xaqilaa Gizaat amma kan jira kana lamaaniiti argitaniitu yoo ta'e gaara teelee fuuldura jira suuraa haadhaa fi ijoollee lamaan argitaniitu yoo ta'e siidaan sun hanga har'aatti achi ture. Siidaan kan leencaa arfaniis kan Xaa'uus jechuudha. Achi ture amma immoo argitaniittu bifa amma viidiyoo kanarraa argitan ka'ee jira jechuudha. Egaa siidaan leencaa arfanii kun ka'ee booda egaa maaltu akka ijaaramu siidaa gootota keenyaa dhaabata ta'ee kan nama biraatu fidama ta'ee hin beeknu. Naannoon Faranjaraadaa amma jedhamtu Kaamoo naannoo Kaamoo jedhamtu jijjiiramee Faranjaraadaa ta'e. Walumaa galatti har'a siidaan kun ka'ee siidaan nu fakkaanne siidaan alagaa kan gootota keenya hedduu mancaase ka'ee bifa kanaan balleeffamuunsaa baay'ee kan deeggaramu. Bakka isaa kana siidaalee gootota keenyaa akka buuftan waamicha akka nama dhuunfaa tokkotti akka dhalataa gola shanan gibee tokkotti isinii dhiyeessa. Dhaloonnis kan barbaadu kanuma natti fakkaata waan nu fakkaatu. Siidaa Abbaa Jifaar achi jira kan arfanii yoo itti dabalames eenyummaa keenya siidaa goototaa warra bakkee Ganjiitti dhume warra lola jireenitti dhume warra lola Sawdee irratti dhume kan Abbaa Olii kan Yaasir Abbaa Hirannaa kan Hasan Garimmaa kan Dagaadoonee kan Misbaahuu Shamsaddiin kan Abbaa Oomaa kan Abbaa Leessaa Abbaa Gibee gootota kumaatamaan jiru waan ta'eef achirratti yoo xiqqaate illee vaanaarii illee yoo xiqqaate barjaa haa ta'u hanga siidaan ijaaramuu danda'amutti akka nu agarsiiftanu isiniin jedha. Siidaa miti wanti fedhe hin diigama wanti saba hin fakkaanne. Karaa kanaan bulchiinsa godina Jimmaas haa ta'u warra qaama kana hojjetaa jiru baay'ee galatoomaa isin jechuu barbaada.